تامركا وملين دبي جنبي تامركا ترى السري إفني مالتنا مكا Dhaloonni dubbisuun egeree biyyaatti abdii uuma. Kan dubbisu waan dubbatu beeka. Maaliif akka dubbatu hubateetu waan dubbachuu qabuuf kan dubbatu osoo hin taane waan dubbachuu qabu dubbata. Wantoota dubbachuun isaa hin barbaachifne irraas of qusata. Kan dubbisu yaada gabbifata, ilaalcha bal'ifata. Darbees yaada isaa barreessuun dhalootaaf bifa kitaabaatiin galaa gudunfa. Seensa keenya gabaabduu kanaan gara gola qophii dammadaamuu keenya har'aatiif isiniif qopheessineetti yoo seennu immoo keessummaa tokko arganna. Keessummaa ollaa waliin keessummeessuun aadaa keenya waan ta'eef isin affeerranna. Turtiin waliin gootanuufis dursinee isin galateeffanna. Ulfaadhaa galatoomaa isiniin jenna. Keessummaan keenya har'aa barreessaadha. Kitaaba seenaa gootota shanan gibee barreessee ture. Dhiyeenya kanas kitaaba dhaamsa dhaamolee jettuun as baheera. Keessummaan keenya kun Nabaanii Shaafii jedhama. Godina Jimmaa aanaa Sigimoo ganda Jimaata jedhamtutti dhaladhee yeroo ammaa Finfinneen jiraadha. Barataadha, barreessaadha. Nabaaniin kitaabni kee jalqabaa akkam ture? Uummata bira siif qaqqabeeraa? Yaadni siif ka'ee maal fakkaate jechuunis gaafanne. Kitaabni koo jalqabaa seenaa gootota shanan gibee hawaasa bira haalaan barbaaduun gaheera jedheeti yaada. Fiidbaakiin uummataa maal fakkaataa kan jetteef immoo jalqaba irratti fiilingii hawaasni namoonni tokko tokko nutti mul'isaa turan xiqqoo haamilee na cabsee ture. Garuu boodarraa bakka adda addaatti eebbifamuudhaan wal qabatee dhiibbaa uumame. Namoonni osoo hin jaallatin kitaabicha barbaadanii akka dubbisan carraa uume. Sun immoo namoonni hedduun akka na hubataniif dubbistoota hedduu akka horatuuf carraa uume jedheeti yaada. Walumaa galatti yaadni dubbistootallee baay'ee gaarii fi kan duraarra kan fooyya'e dhugummaa isaa gaafa dubbisanii argan olola duraan ture sana kan waliin fakkaanne kan waliin qabanne akka ta'een hubadha. Gaariidha. Kitaabni Nabaanii inni lammaffaan dhaamsa dhaamolee kan jedhudha. Maalirratti hundooftee kitaaba keetiif mata duree kana filattee jenneeti gaafanne. Dhaamsa dhaamolee jedhee kanan moggaasee fi dhaamsa jechuun dhaamsumadha. Dhaamolee jechuun warra dhaamsa sana dhaamu jechuudha. Dhaamsa maanguddootaa ta'uu danda'a, dhaamsa qabsaa'otaa ta'uu danda'a, dhaamsa hayyotaa beektotaa ta'uu danda'a. As keessatti dhaamsi saba Oromoo keessatti iddoo olaanaa qaba. Dhaamsi abbaan ilmaaf dhaamu, dhaamsi maanguddoon biyyaaf dhaamu, dhaamsi qabsaa'onni dhalootaaf dhaaman hin kabajamaa iddoo guddaa qaba jechuudha laphee dhalootaa keessatti. Anis kanuma bu'uura godhachuudhaan dhaamsi dhaamolee waa hin godhin, dhaamsa nama du'ee nama jiru waa hin godhu kan jedhu jecha Ajaa'iman Mahammad Dheekoo nama Baaleeti, qabsaadha, nama amantiitis, nama sirna gadaa Oromoo kana haaromsuu keessatti illee iddoo olaanaa qabu achirraa kaaseetan moggaase jechuu barbaada. Kitaaba dhaamsa dhaamolee kan adda godhu keessaa tokko seenaa dhama qabu bakkaa fi yeroon utuu hin daangeffamin kaasuu isiiti. Dabalataan immoo seenaa ka'irraa dubbisaan maal akka hubate gaafachuun ibsa itti kenniti. Toftaa kana maaliif filatte jechuun Nabaanii gaafanne. Dhugaadha. Kitaabni dhaamsa dhaamolee kitaabota amma barreeffaman irraa xiqqoosii adda. Innis maali? Jalqaba irratti seenaa kaasaa achi ibsatti kenna. Barbaachisummaan ibsichaa maali kan jetteefi namoonni yeroo kitaaba dubbisan fakkeenyaaf seenaa tokko yeroo dubbisan ergaa seenaan sun dabarsu sirriitti adda baasanii beekuu dhiisuu understand gochuun suni hanqinni jira. Nuun immoo barreessaa yeroo jedhamu haala dubbistootaa kana sirriitti illee qo'achuun haala isaaniif laafuu danda'uun haala isaan hubachuu danda'aniin illee giddu galeessa godhatamee hubannoo nama dubbistootaa kana hubannoo dhalootaa kana akkaataa fooyyessuun danda'amu ta'uu qaba yaada jedhuun ibsatti kennaa darbe jechuudha. Maaliif namoonni hiikoo garaagaraatti kennu. Kan isaan rakkisullee jira. Fakkeenyaaf haala seenaan sun itti ka'u kan isaan rakkisullee jira. Sun akka isaan hin rakkifneef salphaatti ibsatti kennee dabarfata. Kanaaf dubbistoota yaada onnee isaanii
qalbii isaanii qabataa deema yeroo akkas ta'u. Kanaaf baay'ee isaanii rakkisullee inni nuffisiisullee yeroo dubbisarratti nama nuffisiisu kunillee akka hin uumamne giddu galeessa godhachuudhaaf fedhiin dubbisu akka baay'atu wantoota akkasii giddu galeessa godhadheetan ibsaa itti kenne jechuu barbaadeetanii. Ati teenya takka maltu addaan nu baase. Ati teenya takka maltu addaan nu baase. Seenaan gootota Oromoos ta'ee kan sabichaa hanga barbaadameen qoratamee kan hin barreeffamne ta'uun yeroo hedduu ni ka'a. Garuu haguma barreeffamerraa kanumti dubbisuu waan hubatamuu qabu hubatameera kan jedhu akka gaaffiitti kan ka'uu qabudha. Dhugaadha seenaan gootota Oromoo seenaan saba Oromoo hanga barbaadamu akka barbaadamutti qoratamee hin barreeffamne. Garuu kan barreeffame kana dubbifneerraa innumti dubbisayyuu hubateera akka jettuu fi maqaa qofa kan dhaalle dhaloonni kun maqaa qabsaa'otaa qofa kan lakkaa'ee beeku sanuu namootuma muraasa jennee yoo dubbanneyyuu gaariidha. Maaltu fala ta'uu qaba akkam ta'uu qaba jettee kan gaafatte immoo silaa biyyi tokko gaafa bilisoomteetti yookaan eenyummaa sii ganamaatti deebiteetti aadaa duudhaa amantii sirnaan geggeeffataa jirti gaafa jedhamu jalqaba irratti namoota eenyummaa saba sanaaf bilisummaa birmadummaa saba sanaaf biyya sanaaf qabsaantu siidaan bilisummaas jalqaba irratti dhaabamaaf. Jalqaba irratti faawundeeshinii qabsaa'ota sanaatu dhaabama. Warra sanaaf galatni galfama. Seenaan isaanii sirriitti dookumantariidhaan fiilmiidhaan lafa kaa'amaaf. Artiidhaan ibsama. Hogbarruudhaan ibsama jechuudha. Keenya faallaa kanaati. Ati teenya takka maltu addaan nu baase. Ati teenya takka maltu addaan nu baase. Kitaabonni hedduun kanneen waa'ee amantaatiif barreeffamaniin alatti jechuudha. Baay'een namoota amantaa garaagaraa keessatti seenaa gurguddoo hojjetan kanneen seenaan isaanii namoota amantaa kamiin hordofaniifuu fakkeenya ta'uu danda'u yeroo hedduu hin mul'atu. Kitaabni dhaamsa dhaamolee immoo seenaan nama tokko nama kamiifuu fakkeenyummaa kan qabu taanaan ka'uu qabaa kan jettu fakkaatti. Galatoomii gaaffii baay'ee murteessaadha. Akkuma atu jettee kitaaba dhaamsa dhaamolee keessatti mata duree mul'ata ifaa jedhu jalatti seenaa Dr. Abdurrahmaan Assumeetii nama jedhamu lammii biyya Kuweetii waa'ee mul'ata isaa keessattuu waan inni daa'imummaarraa jalqabee godhaa dhufee akkamitti dandeettii barnoota isaa akka gabbifate akkamitti wantoota baay'ee Afrikaa keessatti jijjiiree akka darbee seenaa akkasii kaasaa. Addunyaa kanarratti akka biyya keenyaatti waan baay'ee hojjetu qabsoo keessatti siyaasa hawaasummaa dinagdee keessatti garuu hanga hojjetan sana seenaan isaanii baay'ee lallabamu. Egaa mata duree kana jalatti wanta baay'ee akka fakkeenyaatti dargaggoonni itti fayyadamuu danda'u jedhee an kaasee waa'ee mul'ataati. Dargaggeessi tokko mul'ata ifa qabaachuu qabaa. Mul'ata kan of jijjiirsuu danda'u kan biyya jijjiiru qabaachuu qabaa. Yoo hagam barate mul'ata hin qabaanne namni tokko duwwaa akka ta'e agarsiisuu fi bifuma kanaan seenaan biyyoota dhihaa fakkeenyaaf Maartin Luuter King ta'uu namoota biraa warra akka Maazar Tireezaa hin beektaa. Seenaa asii nu barreeffame yeroo seenaa akkasii dubbisnu seenaan namoota musliimotaa baay'een wantoota dinqisiisaa hojjetanii darban jiru. Seenaadhuma Dr. Abdurrahmaan Assumeetii kana keessatti maal jedhamu amma warri dhihaa beekan musliimonni hin beekanu jedha. Egaa maal argitaa asirraa fakkeenyaaf Maalkoom Eksii seenaa isaa dubbifteetta yoo ta'e mirga falmaa warra gurraachotaa akka ta'edha. Kan seenaan nutti himu baay'ee seenaan isaan ka'u. So wanti kun sirriitti irratti hojjetamuu qabaa kan jedhu golli shanan gibee dhugaa rabbii seenaa Afrikaaf addunyaa jijjiiru jedhee yaadu biyya kana keessa jira. Garuu maaliif akka ta'e hin beeku tarii gara fuulduraatti inuma bari'a jedheeti yaada. Kanuma irraa ka'uun egaa kanan seenaa kana mata duree kana filadhee barreessee seenaa mashaayikota gola kana sirriitti qoratee barreessee hojjetee dhalootaaf dabarsuu qabaa jedheeti yaada. Ati teenya takka maltu addaan nu baase. Ati teenya takka maltu addaan nu baase. Kitaabni dhaamsa dhaamolee seenaa daa'ima lammii biyya Sooriyaa dhihoo mudate tokko kaasuun faayidaa dubbisuun qabuun wal qabsiisuun ni ibsiti. Hussein daa'ima lammii biyya Sooriyaa umrii waggaa 10ti. Baqattummaan biyya Libaanos keessa jiraata maatii isaa wajjin. Akkuma kitaabicha keessatti caqasame egaa ganama bariidhaan ka'ee gara hojii deemaa. Aayilaandii
qaruuraa adda addaa funaanee maatii isaa jiraachisaa. Yeroo kana bakka xuraawaan keessatti gatamu keessaa kitaaba tokko argate. Kitaaba tokko achuma keessa taa'ee dubbisuu eegale. Gamoo irra dhaabbatee Injiinar Roodiriing namichi jedhamu taatee mucaan kun godhu suuraa kaasee ofiisitti deemee gaafatee mucaan fedhii barumsaa akka qabutti dubbate. Sana booda miidiyaa hawaasaa irra gadhiisee suuraa kana. Suuraan kun ijoo miidiyaalee addunyaa yeroo gabaabaa keessatti ta'ee biyyoonni addunyaa namoonni laphee gaarii qaban biyyoonni addunyaa hedduu wal harkaa fuudhanii sana booda mucaan kun carraa barumsaa isaa duraan addaan kutee turellee argatee itti deebi'ee ispoonsara ta'anii hanga xumuraatti maatiin isaallee jireenyi isaallee hin jijjiirame jechuudha. Egaa kana kan akka sababaatti yookaan akka irraa barachuutti kanan kaase waa'ee dubbisuuti. Dubbisuun carraa akkasii qofa namaa fiduu osoo hin taane carraa gurguddaa nama argamsiisuu danda'a jedheetti yaada. Fakkeenyaaf namni kitaaba tokko barreessu umurii isaa guutuu waggaa 50, waggaa 60, waggaa 40, 30 wanta barate muuxannoo fi mudannoo isaa iddoo tokkotti cuunfee kitaaba tokkoon kaa'a. Kunuu akka caarramuuti jechuudha. Kitaaba dubbisuun daandii mo'attootaati. Kitaaba dubbisuun daandii namoota addunyaa kanarratti dhiibbaa uumaniiti. Daandii beektotaati. Daandii namni itti jijjiiramu. Daandii namni itti biyya lafaa kana ishaaraa tokko itti kaa'ee darbudha jedheeti yaada. Aadaa dubbisuu yoo gabbifanne jireenya keenya jijjiiruu dandeenya. Jireenya hawaasa keenyaa, qabsoo keenya keessatti, barnoota keenya keessatti, yeroo maaliyyuu keessatti aadaan dubbisuu yoo gabbate waan baay'ee jijjiiruu hin dandeenya. Ati teenya takka maltu addaan nu baase. Ati teenya takka maltu addaan nu baase. Beekamtiin waan gaariidha. Beekamtiin beekumsa durse immoo abbaarra darbee dhaloota gaagaamaaf yeroo saaxilu ni mul'ata. Keessattuu yeroo sooshaal miidiyaan babal'ate kanatti beekamtii beekumsaan hin dabaalamneen gaafa dhalootaa fi biyyi gaagaamoo arguun waan barameedha. Kitaabni dhaamsa dhaamolees kanaan wal qabatee waan kaasu qaba. Dhugaadha. Mata duree kitaaba sana keessa jiru keessaa tokko beekamtii beekumsa dhoksedha. Beekamtii beekumsa dhoksee yeroo tokko jecha nama hanqata akkaataa irraa addunyaan keenyatti jirtu yeroo ilaaltu addunyaan namoota beekumsa malee beekamtiin socho'an hin guutamteetti. Biyyi keenyallee namootuma akkasii fuuldura buufattee yerootti gaagaama hedduuf saaxilamaa jirtutu mul'ata. Qaama hedduu keessa jira kuni. Addunyaadhuma boriitiif egereen keenya borii maal akka ta'e gaaffii keessa galcha. Egaa beekamtiin beekumsa dhoksee kallattii lamaan kitaaba sana keessatti kan kaase tokko beekaan callisuudha. Caarraa beekaan callisuu kanaan immoo wallaalaan akka bakka argate kaasa. Inni tokko miidiyaa irraa fagaachuu, beektotaa fi miidiyaatti dhiyaachuu wallaalaati. Egaa kanumaan wal qabatee gaafa goonni callise dabeessatu dhaadata. Beektonni miidiyaatti dhufanii dhaloonni akka karan ta'anii hin deemne gochuu qabu. Immoo argiteetta yoo ta'e beektonni kana miidiyaatti gadi baanee namaan wallaalaa kanaan arrafamuu irra jedhanii biiroodhuma isaanii keessa taa'u, manuma isaanii keessa taa'u. Sirrii miti. Maaliif? Barsiisonni, hayyonni addunyaa kana jijjiiran otoo arrafamanii, otoo rukutamanii, hidhamaniiti dhaloota barsiisanii darban malee mana ta'anii miti. Maaliif? Dhaloonni sun akka jijjiiramu gaafa barbaannu arraba wantoota chaalenjii achi keessatti nu mudatu sodaachuu hin qabnu jechuudha. Kanaaf beektonni waan kanarratti callisuu hin qabanu. Golaa ba'anii dhaloota beekamtiidhaan akkas biyya balleessaa jiru kana irratti hojjechuu qabu. Ergaa jedhu dabarsuun barbaada. Kun tarii har'a akka nuti dubbannu kana ta'uu dhiisuu danda'a. Osoo waan kanarratti beektonni ogummaa qabanillee dubbatanii natti tolaa dhugaa rabbi. Maaliif? Ani mudannooma tokko irraa kaasee haaluma jiru laaleeti malee wanti jiru kanaa oli. Kanaaf beektonni miidiyaa irraa fagaachuun qaba. Keessattuu akka saba Oromootti miidiyaa irraa fagaachuun qabanu. Ati teenya takka maltu addaan nu baase. Ati teenya takka maltu addaan nu baase. Kitaabni dhaamsa dhaamolee gandummaa balfiti, walooma faarsiti, dhaloota ijaaruuf xaarti, dhaamsa gootota darbanii hubachiisuuf yaalti. Gandummaan hattummaadha. Gandummaan kaansariidha. Gandummaan ofittummaadha. Miidhaan liqabsoo Oromoo irraan ga'e maali? Kan jettuuf dhugaa rabbii waan baay'eedha jedheeti yaada. Kitaabichumti jalqaba irratti waa'ee gandummaa kanarraati ka'ee kan qophaa'e. Dhaloonni ammaa kun keessattuu
iddoo gandummaan dhibeen jiru biyya alaatti biyya keessatti caasaa mootummaa keessatti humna dargaggootaa keessatti baay'ee maadheffate kan saffisaan dagaagaa jiru dhibee gandummaa kanaa kun baay'ee nama sodaachisa. Qabsaa'ota biyyaa qabsaa'an gandatti galchanii kun kutaa kanaa ana malee qabsoo kan godhan jiru wantoota akkasii dhaloota kana biraa mul'ata. Kun sirrii miti wantoota baay'ee irraa of eeggachuu qabnu jedheetii yaada. Utuu akkam ta'e wayya ka jedhuufi ani dhaamsa dhaamolee dubbisaa daandii qabsaa'onni Oromoo kaleessaa irra deemanii dhufan maal akka ta'e hanga tokko isinitti agarsiisuu dandeessi. Kitaabattiin xiqqaattus akeeka baay'ee of keessaa kan qabduuf wanti wayyuu kitaaba kana barbaadaati dubbisaa dhaamsa dhaamolee dhaamsa qabsaa'ota keenyaa isiniin jedha. Ati teenya takka maltu addaan nu baase. Ati teenya takka maltu addaan nu baase. Xumura irratti Nabaaniif namoota galateeffachuu qabu akka galateeffatuuf carraa laanne. Kanan galateeffachuu barbaadu FM Faanaa 98.1 Jimmaa Dhugaa Rabbii waggaa 3 durallee yeroo kitaabni koo jalqaba maxxanfamu namni yeroo jalqabaatiif sagaleen koo akka hawaasatti dhaga'amu godhe isini galata onneerraa burqeessanii galchuu barbaada. Galatoomii ulfaadhu itti aansuuni namoota kitaaba kana naaf gulaalan wantoota baay'ee wal dhahaa yaada keessoo kootti uumamee wal dhahee tooranaa qabachiisan obbo Miliyoon Tigist Bariisoo Wayyeessaa biyya Indiitti maastersii kan barataa jiru baay'ee galateeffachuu barbaada. Akka kitaabni kun boca qabatu naaf godhani warra immoo ga'ee isaanii taphatan maqaa isaanii asirratti dha'uu hin barbaadu. Naaf galatoomaa hundi keessanuu eega kitaabichi kun mana maxxansaatii ba'ellee warri haala itti raabsamuu qofa miti akka itti eebbifamu yaalanii dadhabanii hanga danda'amin ganamaaf galgala akka inni hawaasa bira ga'ee dubbifamu godhaa jiran baay'ee isin galateeffachuun barbaada. Naaf jiraadha hawaasa koo dargaggeeyyiin ijoollee ilmaan biyya koo gara fuulduraatti waan baay'ee waliin hojjannaa ani isin qabaa isinis immoo na qabdu wanta baay'ee akka jijjiiru abdiin qabaa. Galatooma. Namoonni yaada qaban barreessanii ummata biraan gahuun gahee isaanii bahachuudha. Aadaa dubbisuu guddifachuun dhaloota kaka'umsaa fi dammaqina qabu addunyaa hubatee of beekee biyya ummata isee fakkaattuu ijaarrachuun gahee dhaloota amma jiruuti. Xumurre Muktaar Tamaamin ture. Horaa bulaa deebana. Karasiri ifne malidena muka